Ashama harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya sagalee miidiyaan sagantaa adda addaa qabannee isin biraan ga'aa jirra. Guyyaa irraa sagantaa kana qabatee isin biraan kan ga'u an obboleessi keessan Dastaa hin sarmuuti. Addana keessummaa tokko qabadheen jira. Hangafa Booranaa, hangafa Oromoo. Kureessaa Miyoo jedhama. Obboleessi koo kun kunooti. Kureessaa aboo bagnagaan dhufte ka. Bagnagaan na eddee soddadeessa. Soddadeessa. Egaa nu bira gartee gara keenyatti sodda jechuun ka obboleettii fi fuudhee ammoo atiin isiniin abdeesta soddaadeesta namaan jettan. Maal jechuu sodde jechuun? Anamma sodda kan dhuguma akkuma ati jette jaalalumaa fedhe sodda jechuun dubri tokko fakkeenya obboleettii kiyya eegi fuute ati sodda kiyyaadha. Ammoo nam jaalatti tokko illeen soddee aabba jechuu dandeetta. Nam jaalattuun? Namni jaalattuun. Anam baay'ee waan si jaaladhuufi soddee jedhe si yaamte jechuudha. Baay'ee galatoomi. Maal na yaadachiifte si fakkaate? Waggaa 12 dura na fakkaata yoo Yuunivarsiitii Jimmaa jiru. Ilma Booranaa tokkoon hiriyaa qaba ture. Maqaa isaa Taarataa Huqqaajiloo jedhama. Taarataa Huqqaajiloo kun gucuuf hoogganaa dhufu soddee jedhee na waama. Anillee maal jechuudha gaafadheen akkuma kanaan jedhe jaala kiyya. Kan namni dhaanu michuu kiyya jechuu jedhe. So akkumallee jaaladha loqodii keessan kana. Galatoom horii bulee. Mee ammoo daawwattoota keenyaa fi waa yeroo dheeraa sammuu keenya keessan deddeebi'u tokko jira beektaa hiriyyaan koo Taarataa Huqqaajiloo kun karoo cufanaan jiru. Maal jedha si fakkaatee magmaaksa Booranaa keessaa natti hima. Maal jedha magmaaksa kanaa kalimmee kooba koobu madee kaa cufaan bukeessitu madee agasii lamaa jedha. Mee sun naa hiik maal jechuudha? Limmeen tun beektaa waan xiqqoo waan agaa mixii yookaan agaa maali tuutii geetu limmoo. Limmoon tunin koob guddaa dheeraa kan ga'u ishiitti hojjeta. Walii galtee. Komisiin jabeessite hojjetu namni dhibiin dhiphataaf ammoo. Gartee yookaan bineensi faan keessaa gala. Waan isiin tolchiti namni dhibiin dhaadataan jechuudha. Waan ilbiisi dhiqqishuun sun hojjetu. Dhiqqisoo sun. Kureessaa Miyoon eessa dhalate? Yaabelloo. Namoonni akka adda addaa waaman yaabelloo, yaaballoo. Yaa aballoo isa kamiin sirrii? Yaa ballaa jedhan. Ammaan kana biyyitiin beektu yaabelloo jettee maqaatti baafte. Yaabelloo kana hiikayyuu hin qabu beeki. Amaariffaani Oromiffaaniti. Afaan waan hin beennee fi namni yaabelloo jedheen. Maqaan isaa yaa ballaa jechuun gartee yaa jechuun saba bal'aa guddaa. Yaa jechuun akka yaa'iiti. Akka yaa'ii bal'aa saba bal'aa laf saba bal'aa. Yaabelloo fa'aa nageelle Booranaa fa'aa lafti tuttunii handhuraa Booranaa ka taate lafi yaa bal'aa laaf guddoo. Tanaaf yaaballoo jedhanii amma kan beekni haa maal jedhaa? Yaabelloo jedhe. Yaabelloon tunin Amaariffaallee niti nuun galla gammanuyyuu hin beeknu. Gari inni dhufee hin beeknu nama waan kan itti moggaasallee hin beeknu. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya namoonni dachee Booranaa keessatti biyya akka malee bareedu handhuura Booranaa kan ta'e yaa bal'aa kana maqaa adda addaan yaabelloo, yaaballoo jedhanii kan waamanii ni jiru. Ammoo obboleessi keenya ilmi Booranaa kan hiiketti maqaan isaa akka sirriin yaa bal'aa. Sana jechuun walgahii guddaa lafatti sabi bal'aa wal gahuu akka jechuuti na fakkaata. Akkas jechuudha. Ayyee. Mee gara hiikaa maqaa kee deebi'a. Kureessa jechuun maal jechuudha? Kureessa jechuun an fakkeenya bisaan keessa eegisoo giddu buusanii kuraa. Hin mi'aa? Hin mi'aa. Anini maatiin kiyyaa nam torba. Nam torbi keessa maan dhaannaa. Dubartitti tokkotti na doob jira. Kanaafi akkwayi na jaalatu. Osoo ani hin dhalatin hin duraatti gaafa haadhi kiyya na da'uu fi ulfoofte daa'im dhalate kan maqaanii kureessaatti baamnaa jettee obboleeyyan kii dubbatteedha. Ergaan dhaladheen duuba kureessaan dhalateera jedhanii maal ta'anii labsan. Kana jechuun mi'eessaan dhalateera. Amma waan si dhibu akkasumaan isaan keessa Yesuus fudhadhee mi'eessaa jira gaa. So kureessaa jechuun mi'eessaa. Mi'eessaa jechuudha. Mi'eessaa. Kana mi'oo jechuun kun maal? Mi'oon kun kalam qaba. Tokko waan mi'aawu akkuma kiyya. Akkuma kan kee. Lammaffaa mi'oo jechuun waan xinnoo wayii jechuudha diqqoo. Waan diqqishu. Nam gartee dhaab diqqaa fa'aa gabaabaa fa'aa yookaan kanaaf diqqaa. Nama akkasii mi'oo jedhanii yaaman.
Kanaafuu hiikaan maqaa ka abbaa keetiillee ka keetiillee wal fakkaata. Wal fakkaata immoo aniyyuu abbaa kiyyaa guddoon dhaqqabanne gaafaan xiqqaa jedhee abbee fakkaatanaan jedhan. Kanaaf yoo namni of mee isaanii walitti dhufuu danda'a. Dansa. Kabiraaniin waan dhagaye atillee naa hin himne anillee si qoradhe. Maqaa harmee keetiin Bokkayyoo Abbaa Gudoo jedhamu jedhu. Bokkayyoo jechuun bokka roobo. Bokkayyoo jechuun roobee jechuudha. Amma nuni gara keenya yoo dhufte gara Oromoo Maccaa kana Oromoo Tulamaa kana yoo dhufte maqaan roobee jedhamu ni jira. Garuu Bokkayyoo kan jedhu immoo hin jiru. Ammoo simbira Bokkayyoo hin jiru. So harmeente Bokkayyoo jechuun akka sanuu biraatti rooba yookiin roobee isa jennu sana. Abbaa Gudoo jechuun Abbaa Gudoo jechuun kiyya jechuudha. Abbaa kiyyaa kedhan garte. Abbaa Gudoo. Abbaa kiyya jechuudha. Maqa jaalalaati. Abbaa Gudoo. Kabiraa dhaga'e. Gara yaabal'aa san keessa lafa Booranaatti lafa iddoo dhalattee harmee keeni haadha Booranaa jedhanii waaman jedhan. Namni gurra na buuse. Akkas. Maal jedhan san? Ishiin dhuguma labsuun keessaa beekamtu. Sun malee warri keenyayyuu akka wayii beekama. Amma ammaatti mootummaan warri moototaatu yoo waan Booranaa qo'achuu dhufanii gara warra keenyaa dhufan dubri kiifaa. Abuyyoota ifaa ka Ameerikaa jiranii jira. Suuraa alaa keedhanii tokko reediyoo hojjetu sun namni hundaan beekaa. As abbaa gadaa jedhanii guyyoo waaqoo namni qabsoo jaarisaa. Kanaaf garte ishiin achi keessaatti arda sun keessaatti ijoolleen achi keessaa guddate ka iji qabdar guddate ka ishii biraatti hin baratin hin jiru. Ishii waa qabdu aduun ta'inu jaalalumaaf akka gaaddisa taate yoo mucaa Booranaa tokko godhan isiin marxifatte utaalti. Akkasuma yoo ijoollee ishii tuqanii sababii dhalatam yeroo tokko obboleetti xinnoo kanatti taante dhalatu karumirraa turaageen dhaanti. Saba tokko maqaa dhahullee dhiifamnaa godhaa haasa guldumanne. Rukutti. Diqqaa guddaan ka baadiyyaa jiru. Elementaari hagaa iskuulii. Ka alaaf keessi jiru. Akkuma nam lola yaa'u magaal sun guutan. Har isanii hundumaan gudaansimnaa jedhanii. Sabab jaartii irraan kaka'e. Kadhatanii mootummaan lammeessoo waan akkasitti hin deebi'an jedhanii araaran buusan. Jaalal ishii qaban agarraan jireechuu akkasi. Kanaafi harmeentee Bokkayyoo Abbaa Gudoo naannoo Booranaa keessatti nama cufatti jaalal waan agarsiisaniif arjoomallee waan qabaniif madabii isaanii gubbaa nam cufti taa'ee waa barateef isaanillee ilmoo Booranaa cufa akka ilmoo ofiitti waan ilaalaniif kanaaf haadha Booranaa jedhanii aboo waan ajaa'ibaati gaafa gartu gaa nagaa kiyyatti naadhaa guddaadhaa dhufee arguudhaa nan fadhaban baay'ee galatoom baay'ee ulfaadha mee gara dubbii kabiraatiin si deebisa Kureessaa Miyoon gaafa gara Yeessoo dhufu mana barumsaa ture jedhan mana barumsaa kan keessaa hiriyoota kan kee waliin utuu caata nyaattanii caatii qamaatee beektaa caatii yaa utuu caatii nyaattaniiti mana barumsaa kamishinii sani kan hosteela keessa jiru. Achi keessatti utuma caatii nyaattanii ijoolleen kiristaanaallee immoo caata nyaachaa waa'ee Yesuus kana sitti himanii jedhan. Mee sana waa gabaabanatti. Akkas ijoollee na waliin baradhu ijoollee hosteelii nam 200 waliin galla iddoo adda addaati walitti dhufte agar maaramiin dhufanii lafa hedduu dhufanii baratanii. Amma ijoollee sun keessa ijoollee waliin hangaal guddinni ijoollee kiristaanaati. Tokko tokko ijoollee qeesiiti. Kaan ammoo faarfattoota. Ijoolleen biyyaa maatiin eegi gargaaru feetu biyyi tokko tokko keessumaan lafa akka miyoo iddi lolaa ka jedhamu akkuma gartee shumbuura facaasanu boqqolloo facaasanu caatii facaasani. Tole. Caatii akkuma raafuu kan karaa irra deemte guurta beeke wanni bitanii iyyuu hin jiru. Atillee dhattee obroo kakkee keessa buqqifatta. Yeroo ijoollee keetii qarshii ergitu caatii waliin peestaaliin ergitaa. Maatiin moo? Maatiin. Maatiin ijoolleedhaa fi gaafa mana barumsaatti qarshii ergan. Caatii waliin ergiti. Peestaalaan erganii? Akkisiin wajjin qo'attuuf. Ajaa'iba. Waliin dhufa. Guute dhufa. Ijoollee qeesii faa beeke. Amma ani isaan kun caatiin nuu dhufa. Caati sun tumuu jalqabne qayyiluu jalqabne. Ittuma jettanii dheedha. Ittuma janna dheedna. Ammoo didiqqa tokko akka caatii dheeraan beektaa waan akka raafuuti inni haa in baranne nu in erga jijjaan ergani beekte qarshii waliin. Sun gula caatii ijoollee waliin nyaacha ture.
achumaan ammallee ijoolleen kiristaanaa waan taateef akkuma caati waliin nyaannutti wangeelatti miti. So achumaan abboyeessoo dhugeeffatte. Caati waliin wangeel fudhadhe. Caatuma waliin wangeel fudhatte. Namni tokko kanatti himee sooloo faarfata soolooti. Asitti mirqaanne irra baanee afaan lulluuqate deemee sooloo faarfate ani eebbifamee boo'ee gulgala. Ani akka wanni kun cubbuun beeku inni beekuuf kaanan hin beeku. Ajaa'iba qabdu. Ajaa'iba qabdu. Waa biraanii dhaga'ee jira waa'ee. Achuma naannoo Yaaballaa sana iddoo Yesuusin dhugeeffattee jirtutti guyyaa tokko konfiraansii tureedhaan sagantaa hafuura guddaa. Achi keessa immoo namni tokko hojjetaa wangeelaa Dassaaleny Ittafaa nam jedhamu. Namni kun waa'ee hafuura qulqulluu yeroo jalqabaaf nama irraa argite. Amma nama hunduma keessan hafuurri qulqulluun dhufee isinirra bu'aa harki wayituu gurmuu sin tuqaa sin jedheedhaan. Meenatti bu'aa sana maaltu haphii godhe? Maaltu mudate? Kuftee turteelleedhaan. Kufeellee ture. Konfireensi ture. Ani egaa yeroo suni ijoolleen caatii waliin Yesuusi fudhadhe dhimmi kiyyiin qaban. Angaaf fudhadhe suni jalqabee wanti na gargaaree macaaf dubbisuuf bu'i. Tole. Yesuusi garum tokkoon fudhadhe. Kadhachuullee jalqabe. Waan kadhadhe ammoo mata dureen beeku. Yoo cheerchillee deemu waan kadhadhe hin beeku. Yesuusum jaaladhe tuqame duwwaa. Am konfireensi jira deemu. Yeroo suni qaabadhaa Dassaaleny Ittefaatti dhufe lallabe. Awwaan konfireensi iyyuu hin beeku iyyuu. Naa guyya tokko fa'a. Nam Dassaaleny Ittefaa dhufe jedhanii Dassaaleny Ittefaa konfireensi godhe erga dabarse. Ammaan kane qubi tokko dhufa. Qubi sun dhufe gurmuu keessaa namni inni seseene. Ijoolleen qubi sun dhufe keessa seen addunyaa martii jedhee dabarsa. Tole. Aneega waan ergaallee hin beeku waan aneegulleeniiti waan dibataallee hin beeku. Tole. Isa akkana jechuun jiruufi qubi wayii akkuma namaa wanni na dhagaamin jiru beek. Adoo an arguu qubii as kenna seen. Gurmuu kee kan? Gurmuu kee keessa seenee dabre. Inni dubbate gurmuu kee keessa seenee dabre. Ureetuma seen? Uree seen. Qubii inum seen agachuun hunda dabre beek. Ani kan feenti baay'ee laf dha'ee namni na kadhatee illee hin jiru. Namni na jajjabeessee illee hin jiru. Inni muudamtee illee hin jiru. Qubii beekta qubii Dassaaleny sun na seenee redhe gale. Ati kan jettee already amma hojjetaa wangeelaa kuni Dassaaleny Ittafaa ergaa dabarse. Wanni jee ammoo qubni sin seenaadha. Ati immoo qubni si seenuu garte yeroo baasan beektu. Kanaan maan jettee Dassaaleny sun qubni isaana keessa seenee. Na keessa seenee. Qubni Dassaaleny na keessa seenee. Obboleessi kun Dassaaleny Ittafaa amma Washington DC jirta. Viidiyoo kana in dhagarta yoo ta'e guyyaa sana akkatti qaabattuun abdii guddaa godha. Egaa gara dubbii ijoo keetti deebi'a. Achumaan kaasee guyyaa ergaan kun dabree ati quba si seenu san fiil goote kaatee hafuurri qulqulluun hafuurri waaqayyoo jireenya kee keessatti waa guddoo hojjechuu akka jalqabee daayyaa arguu jalqabdeedhan. Dhugaa. Waa hedduu gartaa hin dubbattaa hin raawwataa jedhan. Akkas. Mee nutti daayyaa ati jalqaba garte maali? Eddee hafuura kana guutamte. Guddoo galatoomii daayyaa jechuun daayyaaf oobjuun adda adda jira. Wal fakkaataa. Oobjuu namni cuftiin oobjata. Namni beel qabullee galgal beektaa qixxa nyaachaan bula. Oobjuu warra lafaati koora waaqallee kennameef. Daayyaan kun ammoo yoo ansu nam tokko kenname. Akkaan kitaab dubbiseetti. Tole. Daayyaa kanaa iddoo nan arguu jalqabee Keeniyaatti arguu jalqabe. Keeniyaa akka argee kadhadhee soofa gubbaa ciisa. Soofa tokko jirkaan irra rafu. Maatiin waliin galluu jira. An soofa wayii irra rafa. Yeroo isaan rafanu isaan waan hin amananii fi an dhukadhee achumaa kadhadhee ka afoorkii namni tokko hin dhageen deebi'ee rafa beeta. In sokorsu waan tokkollee an kadhadhu an rafu namni beeku. Yeroo duraa akka namni rafuu soba. Isaan ibsee dhaamsanii jechuun qassadee buyaan kadhachaa jira. Agiyoomi kadhatsee saati dheeraa kadhadha beeki. Ana Kiristoo fudhadhe wanni na gargaare abbaa hafuuraan qabu namni na gorsi hin jiru callisee gadhiifamee beeki. Ammoo kadhanna qaba. Inum kadhadha. Amma maali daayyaa sun akkaan argee ciisee Daani'eel lama akkas jedhaa jedhanii natti himan. Abjuudhaan. Achi eegaan dammaqee manumkee jira. Yergaa an ka'ee dubbise jechi daayyaa keessan natti himanii fi jechi achirraa barreeffam tokko. Ka sagalee waaqayyoo jiru sun. Tokko gargariyyuu hin goruuyyuu jechummaan tokkoyyuu gargari hin goru. So kana jechuun atiin mul'ata keessa yookiin daayyaa san keessa taatee sagalee dhageessu sun
ergaan sitti dhufuu sun Daani'eel boqonnaa lama as akkan jedhee cufayyuu waan achirra gubbaa jiru siyaasa. Ati immoo kan lamaa sun duwwaan haasa. Kan lamaa sun. Ati immoo dhattee gaafa kitaaba qulqulluu bantu. Sunum. The same thing argite. Wanti akkasii baay'ee aduu dubbannee obboleeyyan kiyya keessaan baanu. Kan biraallee kitaaba qulqulluu keessaa wanna jiru daayyaan agartee kan Luqaas kee jiru sana urjii wajjii wal qabatu. Mee waan san naa qooti. Wanti sulleeni ani akkumsiin jedhe waan kan kadhannaan waaqni na dibe dheen argan. Agi Kiristoosi difini fudhadhe. Caati fudhadhe. Waan tokko wanni waan hafuuraa dhiisi macaaf qulqullooyyuu uumamaa maaniin beekuyyuu callisee dubbisa beek mata dureen qabu wanti an beek Kiristoos dhugeeffadhe kadhachuu duwwa. Ariyyaan kiyyaa baay'ee dubbisa kitaaba kan yeroo an dubbiseen booddee waan dhufani beekta. An murjii sun akka an arge wanti an arge samii irraatti arge baay'ee an dubbadhe keessaan ba'u. Kabardhumaa akka bubbeen bifsadii gana roobtu bubbeen bifsadii akkuma bokkaa. Bardhumaa jedhanii taasaan samii irraa arge madhiis baay'ee gabaabsee dubbachuu fi ka urjii sunini urjii keessa beektaa milikkit wayii arka oobjuudhaan nam oobju daayyaa miti urjii callise daawwadha kun televezyiin kana achi ammallee samii kan keessa nami durii dhufa baayibilii qabate bardhumaa irraatti milikkitii urjii keessa samii keessa in mul'ataa. Luqaas keessa dubbisinaan jedhan. Kanam chaapteri oobjuudhaan kanam chaapterii natti nimi. Luqaas akkasii foquu qabe. Injira argi itti baay'ee. Bardhumaa keessa urjii keessa milikkitaa mul'ataa urjiin harcaakaa jedha arga waan akkasii fa'a. Ajaa'iba rabbii kan amantii barbaadde fudhachuu mirgaa. Bu'uuraan keessatti adoo seexanaayyuu dhugeeffate namni sitti gamin jiru diimokiraasii. Namni tokko anamni guyyaa garii gaafina ta'a. Yesuus fudhadhee naani na ari'ani maal jedhan akka objuun ajjira. Ani karaa olii kallee hin deemu. Karaa olii kallee waan hin deeminiif aduun deeminu keenyaa dhufe beektaa guddoon deemu. Gaafina ta'a akkam namni nama reedhe bu'uuraan keessa aduu waan feetee tamante. Mirgi keeti namni si tuqin jiru. Meesuma hawaasi gaafadhaa kureessaa mi'oo. Aduu gara gooftaan dhufiin dhibba keessaa dhibba wanni amanuu ati ilma booranaati waaqeffataa mataataa. Sirna gadaa keessatti kaaman aadaan jira, amantiin jira, siyaasni waa hedduutu jira miti otuu gara Yesuus dhufiin maalitti amantaa ture dura? Waaqeffataa jechuudha. Waaqumatti amanta. Baay'ee booranii aduu akka kiristaanaaf islaam ta'e waaqumedha. Waaqumedha. Guddoo akarraaree keessa hin seenu. Nam tokko waan inni dubbatamu Ameerikaa jira. Yoo tokko tokko akkam fanaan jedhe. Booranii bar sirrii hin fayyuu fanaan jedhe. Aadaa qabaa. Sirrii hin fayyu jechuun garuma aadaa ofii deebi'aadha. Maal jennaani gaaf durii inni dhalataan dhurkutanii moona kee buusanii. Kanaaf maree moona ofii deebi'aa. Moona maal? Moona jechuun akka horiin itti galu kana. Mooraa. Moona kana naannum keetti manum kee deebitaa maree. Kanaaf joortee jaawwartee dhumi kan kee deebitee booran ta'a. Yoo amma wanni nu baranne akkuma dhalanne waaqa waan jedha. Waaqa. Ammoo mee waa si gaafadha namoonni hedduu namni dhibii keessumaa kan aadaa Oromoo kana sirna gadaa kana hariiroo waaqaa fi Oromoo gidduu jiru kana namoonni akka biraatti hubatan ni jiran. Ammoo yeroo kaasanii Oromoon paaganiidha. Oromoon waaqa hin qabu. Oromoon waaqa hin beeku. Tulluu sagadaa, muka sagadaa, malkaa sagadaa kan jedhanii sun jira. Attamati oduu gara Yesuus dhuftee san dhugeeffatiin utuu gara Yesuusitti dhuftee sattiin amanatiin san dura waaqeffataa keessa ogguu turte. Dhuguma akka namoonni dhibiin kun jedhan tulluu sagaddee beektaa, muka sagaddee beektaa, malkaa sagaddee beektaa. Mee kan naafi? An beektaa namoonni akkana jedhanu jechi tokko jira. Maanyu muruqoo jedhanii. Maanyu muruqoo. Maanyu muruqoo. Maal jechuudha? Callise nama. Ijoolleen qabaa, horiillee qabaachuu danda'a, beekumsi qabaachuu danda'a, inni nyaataan dhugaa, ammoo waan ardaa isaa, dhali isaa, waan tokkollee wanni inni beekin jiru. Nam akkasiitiin maanyu muruqoodha. Namoonni kun maanyu muruqoo. Maanyu muruqoo jechuu kana hoo gabaabsinee namoota mee kitaaba qulqulluura jira. Kan namni tokko bar Daawit sana. Daawwitii loltuu qabatee bosona keessa jira. Akkas. Saawoliin baqatee. Akkas. Ammoo namichi tokko immoo tulluu gubbaarraa kan qabeenya ga'aa qabu. Kan bushaayee kana saawwa hedduu qabu. Kan qeessaa yeroo hunda coomni daadhiin jiru.
Na daawwiti kun namatti ergate nyaata nuuf ergi jedhee. Namtichi illee dideen sagalee waaqayyoo namicha kanaan maal jedha minaamintee jedhee waama. Horii qabaa, haadha manaa bareedduu qabaa, ijoollee qabaa, qe'ee bal'aa qabaa garuu sagalee waaqa maal jedha namichani minaamintee. Maanyu murqoo amma naafiddeeyyuu ulfaadhu. Maanyu murqoo. Waaqi si eebbisiin karaa naafidde. Neemiyaan gaaf inni inaafe gar sabisaa deeme inni sabisaatiif inaafe. Mani inni keessa baay'ee mootiiti. Inaafa jabeen. Maalti na dhibee achi kee taa'uu hin danda'a. Wayii galeef. Sabii inni inaafee fi bir dhufsuun waan inni jedhu. Sabii isaa eegi inni dhufe. Sabii sun ijoolleen isaanii ijoollee biyya ormaa fuudhanii afaan iyyuu hin beekan. Yeroo inni dubbisaa dhufe ijoolleen inni inaafaaf dhufe sabii sun afaan hin beeku. Gana afaan deebisanii fakkaaraatti. Kanaaf nam tokko man keessa guseeyyoo jedha. War suni nam maanyu muruqoo jedhan. Maanyu muruqoo jechuun okaan kasab keessa dhalatan suniiniti sab walitti makamanii okaan kasab kanaatiniti manii Neemiyaan taa'ee inaafuu nini ijoolleen kun ammoo bir jiru. Inni naafan ittiin dhaga'amu. Maaliif wanti tokko keessi isaaniitti buqqa'ee jira. Afaan isaanii, aadaan isaanii, miyaan nami itti min jiru. Saayidii dhibii guddatanii jiran. Kanaaf adoo sabi isaanii gubanii, adoo lafi isaanii gubanii keerii tokkollee hin qaban. Kanaaf jara akka kanaan booranni ka jedhee waamu hoo jiraate isa ka afaan Amaariffa sadaan minaamintee jedhamu kun maanyu murqu. An fakkeenyaaf Liibaan fudhadhu. Liibaan Negeelle Booranaa iddoo ardaan jiraatti deemtu. Wanni kun waan mangistiin godheeniti. Waan duriyyuu beektaa aadaa jechuun jireenya. Aadaa ammoo namoonni wanni aadaa kan hin beeknee fi aadaa shoosee annami uffatan fa'a nyaata aadaa nyaatan fa'a loqoo dubbatan fa'a aadaan jireenya namaayyuu dura aadaa jira. Sila aadaan jiraachuu baate lafti dandeettee mootiin lafee kun dandeettu lafti hin baddi. Utuu aadaan qabaanne. Adoo aadaan qabaanne laf kanaan bii kana wanti dhiiraaf dhiirti wal fuutuuf dubaraa dubartii wal fuutuuf